mirgi waardiyaan kabajamu taanaan biyya kanatti an biyya kana keessa hin jiraatu. Dhaqee White House eeguu koona. Birrii gadi bu'aadha. Dhugaatii koo dhabaa achitti immoo teekinooloojiin jira nan dhuga dhugaatiin inni. Tiraampiin dhunneedheera waamaa ture. Nan dhiisee uummata koo dhiisee hin deemu. Saba kana rakkinatti dhiisee hin deemu hin jedhe. Invitationii baay'een naa dhufe akka biyya bakkeedhaa dhuguuf. Duubaay mataan isaanii kottuuti boba'aa dhuginaan jedhaniiru. Garuu biyya kana dhiisee hin deemu. Oromoo dhiisee hin deemu. Achi dhaqee boba'aa dhuguu koo as taa'ee isa kaan dhuguu koo nama. Gatiin kaffalame. Isinan eegaa namoonni naannoo kana jirtan. Security naannoo kana anama wanti ta'uu qabu guddaan mirgi waardiyyaa kabajamuu qaba biyya kanatti. Mirgi waardiyyaan kabajamu taanaan rakkoo hamaa dhufu. Namni akkatti tasgabbaa'ee daadhii dhugu. Namni akkatti tasgabbaa'ee warree ollaa kana gargalatti tasgabbaa'anii akkatti wal horan hin qaban. Rakkisaa ta'a hunduu. Kanaafuu sammuu nagaa halkan waan hojjetan akka hojjetaniif security important. Israa'elitti leenjineen jechuun koo namicha Israa'el jedhu tura leenjise isa jalatti gudee baala ani waan gaafadhu qaban mootummaa miindaan nu dabalamu dhiisaa miindaa dabalu halkanumallee nu gabaabsas please halkanumallee nu gabaabsa sa'aatii 6 godhamee dukkan humna qabdu akkan amma kana eegaa buluudha warri kaanis amma kana warri rakkisaa buluudha gabaabbatu halkan mee guyyaana dheeratu ashanana jirtu yaa jarara